Yaa barri maaluma dhabee bara maaliin komatan barri guutuun akka ittiin hin jennee fi irruutu keessatti mul'atu. Baraani ati hirruudha akka hin jennee fi guutuu keessatti argama. Bar tokko quufa, bar tokko beela, bar tokko nageenya, bar tokko lola, bar tokko durooma, bar tokko iyyooma, bar tokko abdii, bar tokko yaaddoo. Bara jaalalaa hin quufamnee koo hin nuffamnee koo bara jaalalaa. Waadaan keenya waadaadhuma. Waadaan keenya waadaadhuma. Yoo wal ganne. Hallayyaan kun inni nu haa eegu. Nu haa eeggatu. Elaa kunoo. Ana sila kanarratti. Wama nyaatte harka keenya walitti yeroo mi'aayu jireenya jechuunis kanuma la. Tanzibaa wajja kuwa. Ayyaaf nagaa keenya. Tokko baani waan. Isaan kun jaran. Meedii. Anumaami. Baay'ee kun anumaami kun. Kaleessa muudeen gadda yoo gaafa Nana raafadee. Waan mansinii godheessin gammachiisuun barbaadaa. Galgalli kee haa tolu hunda koo. Galgalli kee. Diinni kee haa tufamu. Diinni kee haa tufamu akka naa jiraan. Warraa jiiti. Barri jaalalaa sanyii ta'ee hin hidhatan maleessa. Ituu sanyii ta'ee hidhame bara jaalalaa eenyuutu farkaatii dhaba? Obbo Gammadaan jiran? Jira. Isin barbaadanaa jedhin. Baay'ee. Subscriber's number you dialed is now busy. Please redial later.
nagaa. Isatti nama barbaadu sin. Naguma qabdaayi. Isatti nama barbaadu fayyaa keetii. Akkam jirtaayi? Jirtuu sin. Akkam ofii? Akkamitti? Fayyaa keetii? Jirtuu. Maalis guyyaa meeqan sin barbaade sin na beesin? Maal eessaa feessa? Bakka nan bilbila hin kaastu. Bilbila koon kaastu. Maal bilbila maa eessaa fuudhee bilbilli kan koon harkaa utuun si bilbilu odoo keessa bu'ee na jala bade. Maalan guyyaa meeqan bilbili? Hin keessa jira bilbila amma kiisii koo keessa. Mana dhufee sin itti himne? Namni tokko natti beenyu. Eenyuun natti himne tan. Maali ofii naguma akkas bilbila keewullee. Naan koomatiin dura booddee dhageessa waan narra gahee jedha natu beekame. Tas. Maali ajaa'ichi maan qaba jedhee si barbaade? Beedhaa gahee raanuu kanaa jedhee akkamittan si barbaade siiti. Dhimma sana naa raawwadhaa. Ofii attamnaa jirtaati. Jirtaa yookiin? Jirra garuu. Akkanitti si yaadeewu. Anis baay'ee si yaade. Carraa namaa hin qabu carraa nama gaarii hin qabu dhugaa haasa'uudha. Amma naan kennitanuu dhimma sana. Turakkin hin jiru. Sidhiisii nama biraati. Har'a naa raawwattu? Siifan fixa gargara siifan fixa. Maal wayyaree amma dhimma tokko ofanin obbo Wandimuu Dachaasaa kan jedhamu isaan bira deemaa jira. Kanaaf malee amma si deemnu gammoo naa raawwadha. Amma deebi'an sin jedha sumatti na eegila isuma ammaa kana. Gurbaan kun immoo kanaafani. Bolesa haadha manaa kuutiiti. Kanaaf mucaa farraa. Har'uma naa raawwadha. Amma fecaa kumtuu akkan hin jiru. Hin badin adara. Adara hin badin. Jira. Tole. Asumatti na eessa iyyuu nagin. Dhageesse? Naa raawwadha. Nama tokko illee osoo amee jedha akki hin deemin. Asumatti na eegi. Inni bar tokko baqatu, bar tokko immoo hin ari'amu. Inni bar tokko barbaadamu, bar tokko immoo hin barbaadu. Safuudha baraaf wal jala miliqa. See argadde har'a eessa abbaa keetii lixxa lafa lixxu samiitti ol hin baatu eessa abbaa keetii dhaqxa gaa. Kan hin barbaadaa jiru naman se'een edaa seexanaayi. Miirri eessa seetu? Seera banaa dha eenyu? Akkam jirtu? Fayyaadha inni jedhu maal ta'e? Akkam? Jirtaa? Qo'eessa turte kanaan dura qo'eessa amma garuu akkamitti argamuu dandeessi? Maal ani soos hin barbaadaan ture. Ana? Maal hojjechaa jirtu? Maal? Waan inni hojjetaa jiru sitti agarsiisa. Dhageessee? Waan inni hojjetaa jiru? Maal inni? Dhageessee? Dhaammadhu. Si raawwateera dhaammadhu si jedhu. Dhageessee? Dhaammadhu. Si raawwa kan kee har'aa si uumeeru. Akka godhu? Wanti nu dhaammannu? Nama ajjeese lubbuusaa jannatan galtu. Lubbuusaa kana biddaati. Nama ajjeese. Yoo lubbuudhaan jiraadhe immoo qarshii keessan hojjedheen isinii kaffala. Isin garuu akkuma amma ukaasanii na ajjeefnaan isinis mana hidhaatti galtu. Qe'ee keessan irraa, maatii keessan irraa, haadha manaa keessan, ijoollee keessan. Ati eessatti galti? Mucaa keessaniif haadha manaa keessanii addaan baatu. Namni kan keessaniif kan kootii mucaa kootii mucaan keessan immoo warra gumaa ta'a. Jiraannaan immoo hojjettee isinii kaffala qarshii keessan.
Yaa baraa barri barruu kee keessa jira.